مالك أبوه إيه لا 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 ميت ترى لا تي ما سلبك أبوه نقول يعني تغير مثلا أساس يعني ما هنفرن ما أنا خايس أتوقع أقول تو إيش نكت يارات ديمين خاي جباس لا لقى ما ترى ما كان بتاني جيب سوتني أكيد نما جباس ولا تيت سنيفو ما خران جواب الراسانو ميجوسي يوهان بشاني كره بيجاكرجو يوه تدبيمو أسيفي خرا ومانيرا نياتي ومسينا بس ديا بيسه تولس يا دنيت مو مسينا تنبيس في دمو فورني في دنيات اسمه ولينا دفنجتي ونبي ما في دمو وامبراتي وان كان كمل كم سي بي سي والبريد فورو مالتن إيجا وني مدرت دبره خام مقدر بودي مو وان قدر أتي وان كان أكمل تسير على فورا تمتيتما يسيبرا سيجيسنا أكنا أتشيس ولا نسير كمدرو فيان أرجعين كمدرو فرمادن أرجعين أرانتنا كم فرماد أرجعتوا تندي أسد ديبته أبكي مناتيس منابعهم يسوي البلد كوني تلعب له بودي مامو أكمل بيا ونقول الدنامبا لما سمعتوا وانري بيجرا أكمل ما جرى وانك ونتا كم تنجر أتكلم تقول تكمل أسد ديبته تاونو يسيبرس بدني أتكلم دس يجون أنا ما نري بقول لكم ترى يدي وكانت تلاو متكا وكانت تخوف متكا لما فا كينين دربا يجون يقوم سجبا نبرة باجسة أتى وكم سر غفوزة أكمل أنا نقول لثالث بلندان أكمل سيدا أكمل سر غديم تيجي كمان نبي بين إيه وجنجرات تودن ديسان يدوا إيه إيه وما له فان روماتي يجون أكمل ولي قلتناتي أتمدرون تاتي بوا مدتمبيجو إسلام تاتي نما بيرات تاتي أبا بريناته هو ولي قلتن كان يجون برنا بيراتي ولي قلتن جنني وانا مدرسة مدتني رأيتا أكملتي إيشي تناول جيم كرا مدرسة جلاه شولا يوم مريته أكمل دفوزن ديسياس إيه أكمل تشوره ilmo maajib dirtaasi Unni warra fi jamana fi jawar sigalte yoo faada muqafatee isaan nafi jettu bachoo afaan hin qabdu way eega isaan nafi teo maal raqoo kun akana kun biqini netti ma esi ewa etuwa michoo naafiti si fidi akana jette na baas gana soni nangalle michoo duraanis mana khiyirtee أنا مرة خنا أجا يسين فجيتو جتن أنا وجدت جيزة أنا برا ما مسينا أنا يسين فجيتو تجيزة برا أنا ما تاني شيء بدي يأخذ جيزة بقدر بيوان كبر على إسكان إسلا فتشي دربا بلويسو ما رجعنا ما صار المانيتي يا دربا درنا تو ما ومن ثاني خسر قليل والكابو دلنا في سينيس سنيفو دوغوري نسرا ورو هدو ولتي ماون غرسي قدته بام قدته وهرني ميتي بيدا غرسي قدته توشيمي أنا يروح الدنيا تيمجر وأنا من الريدام سامبرة دبرمية كنودي رفاهيم برما مرة ما ديب ديتي مرة فكيسي أوكا باسمي بدأ كيم باندر دبني ثورة ما جتوسني أما ده كيني سندنديسه يو ثنا لين رخيص مانجرا أكان تخيس جرونغا بمالي غيره مو تام بوداتيف أقوشي تنا قبضي أسفدي أكم توديم مارتو أكم ورنجرا تجينا ما wanti godhanu naaf musena dubbii hin jiranisati si musena bitun deesan akkam hin deeyin amma yoo sana si gatafteo yoo qammi yoo tunammo akkasim miidhamte yoo isheetti jeefteo musena haatil maanis no musena yoonam tun yoomte abbaan kasala tuun umman tana jalaa kanaaf musena jeesamoo musena tana jeesa isaan lachuutu tokkuma tokko amma tun michoon bar lafaa baatee dhaabbachuun tokko akkaji afyaan harka rabbi jirti beekta namni kun fayyaa qabu yoo deemes yaada isaatiif fayyaa isaa waan rabbumaa torba malee ati beekuu hin dandeessu. Isin ilma namaati. Na dhukkubaa jettu yookaan tarkaanfachuu danda'aa jettu ni dandeessi mirga qabdi. Wallaan murtiin jiraa jetti yoo feete. Hayya boodoo afyaan tun hogguu dhufte namni jireenya kan waliin hoogufatee tartiiba guubalee achi keessatti yoo rakkooleen biraa dhufte yoo.
Qe'ee tun dirreetti nafti hoggus. Amma Museenaan silaa waan ishin jettillee sitti hunfeene. Museenaan maal jette beektaa? Michoo siifi wallanatti. Siifi. Siirii sirraa hiikaa. Siirii sirraa hiikaa. Siirii sirraan siikaa. Qaama gartee qaamni ishillee yoo miidhamee jira. Isaan lamaan miidhamanii fi ammaan tana ati jaalatu atiitu si fuudha yookaan si jaalataaf irraa hirti waan san. San akka isheen itti adda rabbumaa beekaa irraa si dhiqeetiniin qaamni ishillee miidhamoo qabaate haakema si geessee si fayyisee akkasitti manuma kiyya kana fuutaan hangitee beeti. Amma ilaal kun immoo haasawaa gongoraati. Haasawaa karaa bule kun immoo si galaa. Haasawaa abjuudatti hin beekan amma haasawaa kanaa kun abjuudhaan jira malee haasawaa jiruun. Saniifuu anamma akka biyyatti jechuudha wanni muree murteessu. Ilma guraan dhageessaa. Dhageessaa mire. Afina nama barka ribatti jira akka ijoollee mana harkaan qoonqoo nyaattee ganama nyaannee tusan gartee mana harkaan qoonni hin jedhubbii. Saniifuu ati ilaalamma isaafin si wallaanaa isaaf si fayyifnaa aafiyaadha isaaf sirra barbaannaa wanni jedhan annaan fudhatamu. Ani karaan irra naa sirriidha akka nama tokkotti. Yoo si jaalate fuudhee haasiin kutu. Si karaa gabaabaadha jee. Siboo michoo fayyaan qabne sitti deeman. Miyyoo fayyaan qabne sitti deemtu ni jirtu mire. Eegaa miyyoo naa fayyitu. Miyyoo asii bulaa tana dhabamsiisu. Tamme. Isii. Tam. Isuma tana. Dhabamsiisudha. Dhabamsiisudha. Haa fayyitu. Waa wallaan jiraatee mire. Laa. Wallaan sasiif tannaan dhabamu reesin. Amma waggaa gartee Museenaan siirisa irraa hiitee. Hayyee ammaan tana Museenaatu siritti godhe irraa si fayyitii mire. Amma deengata gurbaadhaan wanni sun asitti dhaggeeffadhu. Bultii 15 walkeessa teessee beekaa. Dhaggeeffadhu. Hayyee. Museenaa waan gartee waliin jennee jira. Hayyee. Siirii irraa ni haa. Irraa jirti. Qaamallee miidhama qabatte siin fayyisaa nageetti. Hayyee. Sababoota akkamii godhan jenni. Hayyee. Ani ishii tana gartee ishiin tun nama gartee dhiiraa wajjin torbaan tokko ol walirra taa'e. Ati jaalattee si taate? Dhaggeeffadhu irraa baase. Hayyee. An akkamitti ilma dhiiraati. Dhalaa ishii malee hin dhabeen ishii fuudhaa hin jeen hin fuudhu hin jeen. Hayyee. Hayyee gaabbaa yoo gartee ishii hin fuune michoon dibdee ishii wajjin mana qiyaa teessu. Dhageessaami. Hayyee. Mana qiyaa teessu deemna irraa hin haqite mana qiyyaa. Hayyee yoo nan fuudhu malee irraa hiitu hin jeen. Yoon gartee sitti fuulduraan si fidate. Mucaan kun anee kun saa yoo hiyyaa jetti isaa amantee fiddee amaanaa san gartee inni nyaate amaanaa san naa guutaa ansii guutuun qabaa mana kiyya dhuftee gaaf tokko gartee seenaa fillee na dubbattaa akkatti mana ishii dhufee akkana ta'ee jaarsaa fi gartee ishillee akka malee na godhanii ta'e dubbattaa dhaan jetti. Saniifuu waan kana gartee akka feetelee taati maqaa kana ofirraa buusuudhaaf sitti hin fuudhan hangette ishii tana. Yoo ammoo ati ishii hin fuudha jette anamma ishii hin fedhu si galee. Jaalatti ishiin akkas hin jirtu si galee. Farqaachuuf ishiin fayyaa ta'u jechuudha. Fayyaa dhukkubni jirti erga nama jirti boruu olkaatee deemtu haa. Sanaan kuufin hayyeeniin fuudhaan jenni. Dirqameeti malee. Fayyaa keessummaan qaban jennara dhukkubni irreetii fi dhukkubni daraadhaa dhibee guddoo sana hin qabuuti. Rabbii dandeessiseeti amma gabbaatee waan gootu ishiin amma dandeessu. Amma gaan akkas jeetiin hayaadhaan jenni. Silaa ilma dhiiraa gartee wanni mudanne hin jirtu dhala bichaatti mudanne jedhanii. Tun rakkoon qabdu nin fuudha hayyee fayyisiin jenni. Mudattee miidhama mudattee hayyee? Akkasitti hayyisiin fayyisa jettee michoo ka'ee achii mana hayyaa fidee amma manuma seenaatiin jiraatu. Amma kun haasawaa miti amma biyyoon fayyitee jirti. Meetii haa taqqibsadhu. Anamma laalummoo ni jiru. Anamma haasawaalee dhedheeraa illee na qabu. Illee dheeressuuf illee hin deemu. Anamma gabaabaan gulu deema. Kanaafuu amma biyyoo baraan ammas tiime yookaan biyyoo wayi fayya qabdi. Amma laal irra deddeebi'ee haasawaan harkaan godhin. Amma yaada kee ibsadhu yaada kee dhiisii miti. Amma yaada kee itti ibsadhu karaa gabaabaa ilmoon namaa tuni. Nam tokkoon akka itti fuula nama keessa gabbaatee deemtu qabdu. Haa tokkoon jireenya dhuunfaasii namni jireenya akkamitti fuula nama keessa gabbaatee deemtu qabanii dhaggeeffadhu. Jaartiisatti beekanii. Jaartiisa beekanii warra haraam jechuu jiranii. Sababa haraam ta'etu inni bakka silaa jecha silaa bakki geessanii yoo ta'es bakka tumaa geessitanii miti. Wanni bakka tumaa san dhayiteefu akka biyyoo tana isiin ammaas hasaaraa bidiraa asitti dhooyitee biyyoo tana jeeftuuf yookaan summiidhaan ajjeeftuuf wanni as fiddaniif haasonni biraa tokko jiru wanni siif fayyisattu ajjeesuuf deemte kana yaadanaaf beekaa. Sii galaa? Kun kanuma jee. Amma biyyoon tuni akka itti gabbaatus hin qabdu.
akka itti jireenya isii gama fuuldura amma fuula namatti cibuu qaanfachaa jirti. Sigara na dhukkubaan guddoon amma akkana baxxanee jibsu tuni akka itti nama gabbaasu olaalteetti saniifuu amma karaan gabaabaa irraa saanu mijoosi yookaan bishaanii karaa biyyaa galchuu yoo dadhabe immoo asii fi karaa oomanirraa haa tokko kuchiisu dhabamsiisu biyya kana keessaa. Anyaanni biyya kana caalaa waan hin dabaladhuun qabu mijoo karamtu irra sii balaati. Mijoo miidhama qabdu mijoo gartee fayyiin takka biyya galchitan takka bishaanii biyya galchitan takka asii gabbaanan akka lukkuu fillee irraa kaatee baratti kada Mee kan gabbaas ilaalee haruma mee bakkuma tana haasasoo yaadummaa hanfirannuma kana keessaa tokko haa godhattu isin akka xayyaaraatti hin deemin. kan gabbaas ilaalee ammaatu ammaa dire Ammaatu ammaa miti bar. Khabar dhugarree tasu jirrami amma Dhugarra yoo haasoo innis namni beekadhu fayyaan dhukkubsatu maal duniyaalee dhukkubsata amma namni zabanaa sii garaa yoo duniyaan san bakkaatti yaaddisan sii geesse dhukkubni rawaafee jira dhukkubni zabanaa akkasiiti. ishee dubbisi Qullubii waan hangeetti hin qabdu ilmoo hayyaati immoo kanarraa maal jetteen jee Maal jedhu? yookaan karaa uumaan kan silamsuu yookaan silamsuu yookaan immoo karaa biyyaa attaas galchuu. Ani dhukkuba deemuun danda'a. Awwa maal sirri kubaa miti amma karaa irraas fi balaa filannoo kanarraa natti himin jira. Maal sitti himaa? Booda sin lubbuun si baati si jeesu si fidan malee fayyaadhaa si finne akkam jetta. Hayya kaymma. Fayyaan qabu. Filannoo takka hin qabduu miti. Kaa kalaas fudhatee hin rarra kaa. Dhukkuba. Aboo kaa qabni sirri kumu jiru tiba kee mee sarkiseetiin si laalaati akka sirri kumu kamaan si dadhaabee mee ol godhu. Dhaabbachuu danda'u. Maali danqaraa isa fasiira? Isaas dhukkuba. Dhukkuba afeemteeti. Mee kan iddoo gabbaanee wookii gooteeti akkasii si laalla. Hayigaa. Aboo Nara dhorkaa miti dalalaatee maas lafa qabee ol nagolii jennite ol kayi. Awwaliisi ijoolleesi dhiisi Haa kaatuqa. eessa qabdasi Mee gabbaasee tumaan ofee yaala akkasiin deemtu kafan. Dhukkuba yaa obboleessa hayyataa himee. Si dhukkuba? Hayyee lafaan akkanaa kana beekuuti. Lubbuun asitti mana kana jirti.